Arraa marsaa sadaffaadhaa fi magaalaa Jimmaa jira. Magaalaa Jimmaatti hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uudhaan marsaa sadaffaadhaa fi katarakti sarjerii hojjechuudhaaf asirra akkuma argaa jirtan uummanni kun hojjetamee fi kan bahani. Hojiin kataraktii kun barbaachisummaan isaa olaanaa ta'uu hubachuudhaan dhaabbanni keenya irra deddeebiidhaan hojjechuu jira. Hojii kanaaf akka kana fakkaatu gara fuulduraatti daddaballee yuunivarsiitii kana waliin hojjechuudhaaf haamileen nutis ka'uu keenya kun ragaa guddaadha.